Qilleensi daammadhaa allaattii nagorii dhaamsa kiyyaas fuudhee samiirraan bararii gadaamsoo baddeessa jiroo gubbaas marii salaamaan ajii bareedduu hararii. Amnateetti fufii adda muurinarra oborrattis qorii jaallan kiyyaa jira dhaqee gubbaa marii dabbal mootii garaa haadha gaara mootii galaamsoo wal garraa jedhan. Kana fakkaatee barbaadeeti. Namatti tola. Kabajamtoota daawwattoota Biriij Miidiyaa egaa har'as walitti deebinee irraa baga nagaan nu eegdan jecha har'a immoo dargaggoo lamaan marfameen argamaa dargaggoota babbareedoo tokko waa'ee aadaa Oromoo waa'ee duudhaa Oromoo irratti kan nu taphachiisan ta'a isaan waliin turtii goonaa nu hordofaa hanga xumura qophii keenyatti isiniin jedha. Eenyurraa jalqabu hoolaa barru injifataa irraa jalqaba. Maqaan koo Injifataa Amatiin jedhama. Kan irraa dhufee iddoo Kooyyee Faccee jedhamtu. Kooyyee Facceen gaa lafa seenaa lafa qabsoo akka taate eenyuyyuu wallaalu addunyaan hin beektee yaada. Haa ta'u saniif har'aan tanaa gara keessan kan dhufneef takka waan mari'annu osoo hin tahin haala irratti argamnu takka haala irratti mul'annu tokko chaalenjii keenya agarsiisuuf dhufne kanaaf isinillee nu eeguu keessaniif duraan dursee galatoomaan isiniin jedha. Ayyee isinillee baga nagaan dhuftan galatooma. Dargaggoo gara keetittan ce'a. Yaasin Yusuf jedhama. Yaasin Yusuf. Karamirraa dhufte immoo? Kooyyee Faccee irraan dhufe. Ijoollee Koyyeetiin nu marse gaara. Kooyyeen lafa seenaati. Lafa seeraati, lafa aadaa fi duudhaa irratti argameera amma. Achirraa dhufne baay'ee bareedaniirtu waan akka shaggar jedhu kanas ofirraa qabdu shaggarsiitu ifaadhaan beekama. Injifataan eessatti dhalattee guddatte? Injifataan dhaloonni kiyyaa iddoo Harargee iddoo Galamsoo jedhamtu. Galamsoo. Harargee lixa. Galamsoo jedhama. Galamsoo jedham beektaa namni asitti biyya kanatti Jimatti beeka. Jimatti beekan. Biyya. Anillee biyya ta'uu nan beeka. Wanti sun maqaa Jimaa Galamsoo Jimaan waan achi dhufuuf natti fakkaata. Jimaa achi dhufurra namoonni dogoggoraniiru jettaati. Egaa Jimaa achirraa dhufu laalanii Jimaan sun karaa sanii dhufuu fi karaa biraatii dhufu adda adda. Sanirratti maqaa moggaafame. Eessa booti naan jedhan beektaa yeroo hedduu. Galamsoo boon jedhan. Galamsoo ganda Jimaa sammoo jedhan. Lakki boon achi maqaa nan naan jedhan. Maalati Jimaa kanarraa fagoon jira jettamu? Fagoon jiru. Maaliif yaadni nama irra jiruu fi Jimaa sanii wal qabatu inni sun hojiidha. Dhimma hojii isaa sanirra hin jiru. Anamma wanni guddaan ayyaatu yeroo hedduu. Akkaataa itti duudhaaleen keenya argamu, akkaataa itti safuun keenya cabsan, bakka itti kaleessa ganama abbootiin teenya mirgi ishii sarbame, duudhaaleen ishii dhiibame, iddoo sanitti argamuu kooti. Iddoo san miidhagsee argamsiisuu jedhee halkanii guyyaa dhamaatii guddarran jira. Yeroo jirru kanatti umrii kanatti amma umrii dargaggeessaa kanatti waa sadii qaba namni. Sadeen inni qabu yeroo tokko akka harreeti dargaggeessi. Yeroo tokko akka sareeti. Yeroo tokko akka waraabessaati. Maal jechuun gaarii jireenya ilma namaa kana keessatti bu'aa bahii hedduutu jira. Dargaggeessi umrii 15 irraa jalqabee amma umrii 30tti jireenya harree jiraata. Jireenya harree gaafa isin jedhu harreen ba'aa baatti malee dadhabbiin qabdu. Waan ati itti feete numa fudhatti malee dadhabbiin qabdu. Yeroo sanitti dargaggeessa kun maal hojjechuu danda'a? Akkamiin socho'ee hojii isaa argisiisuu danda'a kan jedhu kan ilaallatudha. Achirraa ka'ee immoo hanga umriin 40 gahutti jireenya sareedha jiraata. Jireenya saree jechuun ari'ee kan qabu. Fiigullee kan bahu san keessa jiraata ammas hanga umriin isaa waggaa 50 gahu tokkotti. Achirraa ka'ee ammoo hanga umriin isaa 80 takkaa 100 guututti jireenya achirraa ka'ee jireenya waraabessaa jiraata jechuun
harka eeggata bakka san booddee ilmi namaa jireenya 50 booda harka namaa eeggata. Umrii isaa san xaarinsa umrii isaa san fixee jechuudha. Dargaggeessi hammi inni itti hojjetu akka jiruu harree sanitti jiraachuu danda'uu qaba. Waan hojjetu keessatti, sochii isaa keessatti, adeemsa isaa keessatti wanni irraa barbaachisu isa ture. Saniin maal siin jechuu barbaade injifataan irraan tanaa iddoo dargaggummaa jira. Iddoo dargaggummaa yeroo jiru kanatti ammoo maal hojjechuu qaba. Takka iddoo kaleessa abbootiin teenya itti miidhamte saniin kaasee sochoosuu danda'a. Wayis takka ilma itti horuu danda'a. Wayis takka sochii akkaataa uummanni kun itti walitti qabamee socho'uun godhuu danda'a kan jedhudha. Yeroo sanirra jira jechuu barbaade. Namatti tola. Anis kana nan hubadha. Mee injifataarraa gara yaasinitti hin deebi'a. Injifataan mucaa Harar ta'ee ispeesifikaalii immoo Galamsoorraa hin dhufee jedhe. Ati hoo Harar iddoo kam? Ani Hararii miti. Okay. Arsii Bahaati. Arsii Bahaati. Shaashamannedha. Shaashamannee. Shaashamanneen nagaadha. Nagaadha. Nagaa isheeti. Mee waa'ee Shaashamannee inni haayilaayitiidhaan Harargee nu geessee nu daawwachiisee waan baay'ee gaa fuula keenya duratti fideera. Waa'ee shaashii nutti himee xiqqoo ishee. Waa'ee Shaashamannee shaashii kee namoonni jiru xaafiin jira. Ammas boqqolloon kuusaan garbuun dinnichi jira. Namatti tola. Waa hedduutu jira jechaadha. Okay. Ayyee haa ta'u. Oromoon godina baay'ee qaba. Aadaas baay'ee qaba. Aadaan isaa immoo moroof kan ittiin ifa bahee uummata bira gahu. Aadaan godina tokkoo godina biratti kan ittiin mul'atu kun sirbaanii, kun baacoodhaanii. Egaa gara baay'eedhaan. Isin asirratti mee ga'een fakkeenya injifataan akkami waa'ee sirbaa kanarratti waa'ee baacoo kanarratti akkuma dura kaastee duudhaa fi aadaan saba tokkoo kan ittiin mul'atu wantoota kanaan gama artiitiin waan ta'eef jechuudha. Kanarratti maal jettan? Gama artiitiinis yeroo hedduu walliftoonni keenya aarsan isaan kaffalan aarsaa xiqqaa miti. Keessattuu walliftoonni Oromoo amma namni takka jaalala lafaa irratti sirbaa takka waan hin taane irratti sirbaa jedhee yaada. Garuu isaan keessoo isaanitti yeroo hedduu wanni isaan sirbanis bakka akkaatumti isaan itti waa hojjetan yoo ilaalte haaluma duudhaalee Oromoo kanarratti kaka'umsi Oromoo, cabiinsi Oromoo eessa, sochiin Oromoo maal fakkaata kan jedhu yeroo hedduu isa kaayeffataniidha kan socho'an. Ati sagalee yaaltaa miti? Sagalee si yaalaan ture. Garuu maal na godhan al tokko waan yaadachiifte. Ani nama yeroo duraatti bakka waa'ee sirbaa kana yaalaa ture yeroo hedduudhaan. Isteejii garaagaraatti. Garana dhufuudhaaf yaalii godhaan ture. Garuu yaalii sanirraa haalli kooyyee faccee jiru kun nama dhibaa. Akka ati gara sanitti kunne si godha beektaa? Maaliif? Haaluma uummanni keessa jiru ilaaltee bakka wanni tokko wanni teessee ati yaadduu fi sochiin kan keetis haaluma uummata keetii fakkaata malee haala sammuu kan keetirratti waa hojjettee socho'uun san ni ulfaata. Akka eebbisaa fa'aa otoo naannoo kana jiraanne silaa sirbaa lafa guunne nu. Nuumaro jennee nuuf kolcha. Kanaaf naaf kolcha achii barbaadeeti. Yaate namas Galamsoo isin geessuun kiyyana gubbaa Galamsoo jedhee mire. Nudeessuma nu deebisinutti tole. Wallisaa Adam Haaruun nama jedhamu jira. Yeroo amma turallee isuman kaasee tureen. Isa sammaaf jaaladha. Hayyuudha baay'ee. Garuu jechama isaa namni ilaalu haalli inni itti waan sana hojjetaa ture xiqqoo miti. Nama xiinxalee ilaaletti. Takkaawuu nama waan san sarchi godhee ilaaletti salphoo miti sirboonni isaa. Kanaaf yaadan gara san isin geessuun kiyyanaafu. Achi geenyaa deebinu bashannannee sammuu keenya kana bohaarsine sa'aatiin sa'aatii laaqanaati sa'aatii bashannanaati kana keessa akka namni isin beelofne mee takka shaashan baay'inneeti kecha nu addeebina. Wahiin seddaa maddaa allaattii nagorii dhaamsa kiyyaas fuudhee samiirraan bararii gadaamsoo baddeessa jiroo gubbaas marii salaamaan ajii bareedduu hararii. Amnateetti fufii adamuu hinarra oborrattis qorii jaallan kiyyaa jira dhagee gubbaa marii dabbal mootii garaa haadha gaara mootii Galamsoo wal garraa jedhan
Kana fakkaatee barbaadeeti. Namatti tola. Eh. Galamsoo geenyee deebin. Galamsoo keenya deebine shaashin ammoo waan jechaa jirtu hin beekne beektaa. Akkuma Wandaan shaashidhaan nu haa ga'u amma. Shashakamsaan isaanii baay'ee. Baay'ee kan garri harargeen kun guutumsa riitimiin isaa jechuudha. Wanni isaa teempoon isaa wal fakkaataa ta'e waan akkanaa kana keessaan dhabu. Hin dhabamu. Shaggooyyee. Adamma jettee. Kana inni. Ani osoo xiqqoo turte seenuu fanii jira. Isaan siin jedha. Sanii dafee irraa si deebisaa baran. Mee kan arsii immoo. Kana siin mee shaashee irra waan jiru. Akkamii keechan buusii mee kan arsii. Riitimii harar keessaa gara arsiitti immoo deebiin. Arsii dhannee adeemnu. Siin. Gosni fuudhaaf heerumaatu arsii keessatti baay'eetu jira jedha. Baay'eetu jira. Heerumaa fi fuudhinsa irratti har'aan injifataan yoo hin fuudha jee sirba guyyaadhaa kan jalqaban. 15 har'aati jedhanii yoo himatanii har'a jala bultii guyyaa 15 yoo jedhan har'a jalqaban. Sirba fakkeenyaaf sirbi yeroo fuudhaaf heerumaa amma arsiitti gaafa jala bultii sun sirbamu maal baay'eetu sirbamaa miti? Baay'ee sirbamu. Jarri sun yeroo wal fuudhuuf yookaan heerumtu sun yeroo qophaa'aa jirtu wanta ishii inkaareej godhu yookaan immoo wanta ishii sammuu keessatti fuudhaaf heeruma saniif akka of qopheessitu wanta kakaasuudha sirboonni kan sanaan wal fakkaatanidha jedhee yaada akkasuma. Mee sirba akkasii yoo yaadatte fakkeenyaaf gama keenyatti amma ani gara shawaa kanatti waarisiisa jedhama waan akkasii. Amma torbeen lama torbeen sadii yeroo hafu kan sirbamu maybe ji'aan duras jalqabamuu bara waarisiisa jedhama. Waarisiisa jechuun mana intala heerumtuu yookaan immoo isa fuudhuu achitti argamanii waarisiisuu jechuudha. Galgaleessuu jechuudha. Sirbaan taphaan wanta nu amma gaggeessaa jiru kan baacoodhaan ta'uu mala waan tokko tokko wal harkaa fuudhuudhaan intalittiin yookaan gurbichi hanga guyyaan cidhaa sun ga'utti waarisiisa jedhama. Hin sirbamas waan baay'eetu ta'a jechuudha. Achitti jala bultii jedhama. Jala bultii jedhama. Okay. Mee sirboota yeroo san ta'u yaadatta yeroo waarisiisaa kan sirbamu. Ni yaadadha ni yaadadhis. Okay. Waan yaaddu keessa sirbaa gisee sirbanii gisee fuudhansaaf heerumaa irratti sirbaan jalqabanii sirba isaanii saniif yaadachuu hin danda'u. Meeshaan bahaa gatiyyuu bakkee jammaranii. Shamba meeshaan bahaa gatiyyuu bakkee jaatini. Meeshaan bahaa bakkee. Sirbaalee birraa fa'aa sirbu. Shamba isuma. Sirba kun immoo wanniitu sirba Qamari Yusuf sirbanii. Meeshaan bahaa godhii bakkee meetarree galii bakkee. Isa ijama kan inni sirbanii. Shambaa godhu moo yeroo san aadaan isaanii maal fakkaata? Bakkee. Amma gara keenya. Mucaa kanan gadhiisan gara keessanitti. Akkasii miti. Hayyee. Maaltu jira gara keessanitti. Balaan ka'eedha. Gosa alak abshir taqumaaf. Yeroo amma mana barumsatti kan barannu tokko jira aadaa fuudhaa fi heerumaa keessatti mee gosaalee meeqa jira yaadattaate? Haa qoramu mucaa. Haa qoramu qormaata seenu malee. Rakkoo qabu. Fuudhaaf heerumaa meeqa jira? Gosa xiqqaate 2-3 nutti. Gosa heerumaa fuudhaaf heerumaa aadaa akka aadaa Oromoo keessatti. Haa ta'u ishee. Wayi akka aadaa arsiitti. Gosa fuudhaa fi heerumaa keessatti isiniif himaa waa xiqqoo kallattii hedduu jira isiniif himaa kanneen xiqqoo. Kaayee seeraan fuudhus jira kan heera malee fuudhullee jira. Kan seeraan fuudhu hin ergatanii ishee ergateetiin jiru qooyi anaa miti ardaa kiyyatti ergadhu jedhaniin. An abbaan talaati abbaan talaa an kadhale malee yookiin isa argate malee ka ardaati mucaan kan biyyaati biyya gaafadhu jedhaniin. Kan ardaati jechuun kan biyyaati. Kan biyyaati jechaadha. Biyya gaafadhu jedhaniin. Eshi biyya gaafadheeti sitti eenyuun gaafadha wanne biyya bakka isaanii mari'ateeti akkasitti natti deebitaa jedhaniin. Ni hindi har'a singalaa borus hindi baan eegaarte ennaan inni abbaan intalaa isaan ollaa ofii naannoo ofii kana waafateeti taatiyya kalaana dhufanii maal jettanii jedhanii waliin gaafatan wal gaafatan jedhanii hoo maal jedhani isaan nu gaafatanii nu hoo maal jenna akka mari'ataarani asumatti isaan bira ta'aniiti waliin mari'atan jenne jedhanii maal jedhani
akka jedhani akka malee jedhani soo jedhani asii walii deebisadhamu. Akka malee hin taane dubbiin jechuun. Akka nutti dhiyoodhu akka nu dhufammoo akka malee yoo jedhani akka nu dhufan seeraan nu dhufammoo seera malee dhufan jechuudha laan. Warra keessatti tu gaafata. Warra keessatti wal gaafataara keessummaa dhiisaniiti. Seeraan nutti dhufan akkamii intalaan fudhannee mana jirti mana jirti. Seeraan nu dhufan warra kam qoradhu waliin jenni wal qoratan haga abba 7-8 wal qoratan. Eegas waan walii alaan qabnu kenniif jenni. Egaa walii galanii booda qorannoo eegatu muranii. Qorannoo eegaa eessa jedhanii isa qoratanii haga abba 7-8 isa qorataniiti kenniif yoo jedhaniiti deeban kennaafi isinis jedhan abbaan. Sii kennee fudhadhu jedhaniin. Hayyee jedheeti hin galanne samma. Hin galaa guyyaa sargii hin qabanii dura akka duraanitti 100 fa'aa qabatani. Qarshii moo? Birri. 100 fa'aa hin qabatanii inni dammoo doo 50 qopheessa abbaan intalaa kun. Ante oduun achi beeniiti yaani oduun achi niitii malee oduun argadde oduun chaanjide. Anuu kanaafan usee taa'ame. Doo 50. Ammas 50 amma 25 gadi qeera. Gadi buusanii. Kam gadi siqeera amma. Haa ta'u. Hayyee. 100 inni gaafate 100 kana hiikaa isaanii hunda isii biteetinni loon 50 kana ka ofii kana bichaan fuudhonde namma. Atis naafidde atis naafidde atis naafidde jedhan. Fira dawwaleeti. Geegaa'uu naafidde geegaa'uu jedhama akka. Geegaa'uu jedhama jibichi namaa fidan raaddi. Yookaan immoo wanta kanaaf horii walitti qabamu geegaa'uu jedhama. Geegaa'uu jedhama. Inni horii fidu sun biddilimsii uffatee gala. Baanaa bullukkoo jechaadha. Bullukkoo beekaa 50 yookiin 20 wayi. Kanaatu dhiyaata. Isaa horii fida hundinuu uffatee gala. Uffatanii galanii. Bullukkoo kana. Bullukkoo kana uffatanii galanii. Inni gaafa sargicha qabanii fixaniitiin jedhanii waa hunda fixatanii loon 50 yoo duras waatii tokko kan qabaanne dallaa ijaarratee eeguudha. Akka firree walitti qabuuf. Eengala jechuudha. Kun immoo. Chikaanii dhaabbatee eeggata. Loon 50 dallamatti ol naqata. Hingalanii fuudhee hingalataanii durii fardaan fuudhee illee akka ammaa makiinaa maarreen jedhanii. Baadiyyaan ammas farduma maarreen. Farduma baadiyyaan keessa ammas makiina deemeera dura fardaanii amma makiinatti deemaniira. Fardaanii jaala jedhanii kan itti deelamu duubaan yoo intalti yaabbii fardaa waan beektaate bichaasii yaabbatti yoo nama hojii yaabbatti. Kun egaa amma kan seera qabeessa jette san. Kan seera qabeessa kan seera qabeessaati. Akkasiin fuudhee gala. Inni seeraan alaa isa akkanumaan abbaa osoo hin gaafanne duuba wal jaalateeti yookiin uummattii fakkeenyaaf injifataa fudhadhee yoo deeme. Ati uummattiin qabdaa ta'e intala hanqii fudhadhee seeraa deeme seera maleedha kun. Buttaa jedhamu sanaan. Buttaa jedhamu sanee. Jarri yoo walii galan immoo buttaan jedhamu garuu. Innis seera ala. Innis seera ala. Kuni gaama warra harkaa dhabe ta'in ala. Ta'uu danda'a. Warra horii kennu. Sanis yoo ta'e heera amma inni fixatu biyya irraa fixa. Isallee achitti fakkeenyaaf ati arsii taatee hin fuuta'uu taate ati birrii takka hin qabaanne biyya si fuudha gosatti si fuudha. Gosuma kanatu sirraa fixata. Amma fakkeenyaaf dura inni seeraa suni anan gaafatina gosa gaafadhaa biyya gaafadhaa ollaa kiyya gaafadhaa jee miti inni fuudhu sunis an fuudhee narraa fixan fixaa jaani. Ani fuudhee narraa fixan fixaa jaani. Gosatti iyyata. Gosatti iyyata. Warri seera malee waliin galan sun jechuudha. Akkasii ammas gosa 2-3 jira kan sadaffaa suni kan buttaan jechaadha fedhasii malee butteetiin deeme. Inni garaanas jira. Inni sun dammoo waa takka malee loon 7 korma 7 bullukkoo 7 kanaaf fixata dura osoo waa takkatti hin seenne. Eega butee booda kanaan. Eega buteetiin jee uummata akka dubbichatti osoo hin seenne warii korma 7 gadi yaasee kan dura. Maaliif buta garuu intalti waan didduuf butamoo waan isaa? Ta'uu danda'a.
Jaalatee yookiin inni jaalatee isin jaalachuu dhabuu dandeetti. Yookaan warri immoo yeroo gosa lakkaan fedhuu dhiisuu danda'u. Dhiisuu danda'a. Barisu warri miidiyaa kun dubbii ajaa'iba qabtanii. Mucaan kun amma aadaa kana hunda naan himne jechuun dila waliin deemu kan. Giddumaa nama keessaa qortanii baasan jechuudha. Kanaaf hin dhaloofne gaalaan. Hayyee boo. Odeessine. Jechuun amma waa lama asirratti fakkeenya amma yeroo butuun intalitti hin gaafata akkuma naa galutti hin gaafata yookaan hin diddi yookaan hin tuffatti ta'uu mala yookaan immoo warra shiititu dida ta'uu mala yookaan immoo waan kennus dhabuu mala garuu wanta kennu sanaaf walitti qabamaaf jettaniirtu inni aadaa gaariidha. Garuu lamaan keessaa tokko ta'uu mala yookaan yeroo Oromoon gosa wal qorata jennee dura miti adeemsuma isaa yookaan gosa wal qoratanii wal diduun hoo jiraatus butuu mala jedheen yaada. Butuu mala. Garuu ati waan jiru nutti. Isa buttaa sanarratti yoo bakka gosaatti waliis galaniiti isaan walii galuu dhabuu danda'a. Gosaattis takka ta'eeti amma inni jaalatee isin jaalachuu dhabuu dandeetti. Bakka kana butan maamna tuffatti haalisiina tuffatti wanti jedhamu tokko jira miti. Dargaggeessa 3-4 tokko fuudhee hin garafan dirri. Garafanii baay'ee keessa kaa'ee afarantii kutaniini. Isa giddiin fuudhan. Isa giddiin fuudhan kana. Hayyee. Isa giddiin fuudhan kana fuudhanii mana geessanii. Hirmaatu gara. Yoo moottisiin. Hayyeen tuqwaan amma abbaan na ergaa jedhanii. Hayyee jedhanii amma gurbaa imaluu fuudhee adda yaasaa wayii akkam fuudhe moo akka malee jedhanii. Seera malee fuudhe jedhanii. Hayyee akka hin fixannadhee ammas isa duuba ka fuudhee kana duuba wal qoratan. Akka malee fuudhee dubbii tana akkam finna jedhanii waliin mari'atan warri mucaa. Mari'atanii dhaqan intalli teessanii norka jirti nuuf folchaa jedhaniin. Akkamiin isin hoffolchina offolaa jedhaniin akkamiin sun taane offolaa jedhaniin. Folaa jedhaniini fardaa yeroon farda irraa bu'aniiti dhaabbataniiti. Amma seenaa jedhaniinitti. Nuuf folchaa jedhanii offolaa seenaa jedhaniin keessummeessanii marqaa kanatu jira marqanii. Isaa. Ni nyaatanii. Intalti teessan norka jirti. Oma shakkeen jiru dura dawwalanii yookiin hin beeksanii. Seera malee fuudhee aadaan natti hin dhufne akkaan natti hin dhufne korma torbaa lafa kaayachi booda naan dubbadhu bullukkoo torbaa lafa kaayachi booda naan dubbadhu ijaan abbaan. Hayyee boo. Kana maali kaawwanii timirti barumsaa ta'uudhaaf timirti haa ta'uudhaaf kaawwaniif. Kaffee adabbiisaa. Adabbiisaati kun ammadha. Aadi malee akkaan abbatti yoo dhufe intalti yoo isa didde giddima itti fuudhan taluma sana. Fakkeenyaaf inni jaalatee isii yoo didde intaluma sana abbaan giddima itti fuudha. Dhumarratti hin araaramu jechuudha. Dhumarratti hin araaramu. Kun amma gosa lama kaasneerra. Gosa seeraa fi seeraan alaa kaasneerra. Inni biraa immoo maa inni diraamaa tokko tokko irratti fa'aa ilaallamu yookaan aseennaa wanna jedhamuun beekta? Aseennaa. Aseennaa. Arsiitti miti aseennaa? Aseennaa annan beekamu. Garuu gara aseennaa wanni jedhamu kuni gara Harargee. Gara Harargeeti. Aseennaa jechuun dubartiin nama jaalatte tokko ni jirti takka shamarreen takka nama tokko gaafa jaalattu aseennaa kan jedhamu lookoo ishee qabattee dhufti. Maalidhaa lookoo? Lookoo jechuun ulee qalloo takka jirti akka aadaa siiqqee. Siiqqee kan fakkaatu. Isa qabattee dhufti jechuudha. Yoo qabattu dhufteet manneen citaadhaa beekadhu biyya sanitti manneen qorqorroon jiru baasawee achitti suuqti. Mo'aa fidde kana takka lookoo fidde kan achitti suuqti mana citaa kanatti. In suuqti takka abbaan takka haati gaafa achi gabbaatee argitu. Haadha eebalu har'a waatu qe'ee teenyatti argamee jira. Dabni qe'ee teenya haa maraamarruu jedhan. Ishiin suuqte sun takka olluma san teessee beek. Hin eeggatte. Ollaa san taa'aa jirti ishiin. Cabsaa seente cabsaa jedhamu. Ateennaa jechuun isaa. Cabsaa gama biraatiin cabsaa. Osoo hin beekamin jechuudha. Cabsaa jechuun amma osumaatiin yaadin. Bakka hedduun jira kallattii hedduun jira. Isa sanii. Akkuma fakkeenya buttaa maleeti. Mucichee yoo jaalattee qabamtee takka mucichee fuula dhoowwatuu danda'a.
namni ishiin jaalatte kun. Mucaan beekuu dhiisuu danda'a waa'ee jaalala ishee. Waa'ee ishee beekuu ooluu danda'a inni jaalala ishee. Garuu ishiin jaalatteerti waan ta'eef dirqamaan bakka na fuudhuu qaba jetteeti. Gaafa irraa qabamtu jechuudha. Ishiin baatee dhuftee achitti waa suuqte tokkotti ammoo achiin sossootu safara sanii. Booddee eessa dhaqxi? Deebii eeggatti. Deebii eeggatti ishiin achi teessee too. Isaan ni maraan ollaa isaa. Nama akkamtu seenee jira. Miila qallaa kan jedhamu jira. Ollaa isaanii namatu jira. Isa laalu abbaa achi kaasa. Cheekii godhaa jedhanii. Suuqa sayyoo argan hin kaasanii. Duudhaan beekanii waan ta'eef yeraaksee isaa beekaniif. Waatu nutti ta'e miila qallaa ollaa kanatti nu ergaa jedhan. Miilli qal'aan kun miila to'ataa jechuudha. To'ataa waan sanii akka deemanii nama san ilaaluu achirraa information as fiduu asii achi geessuu kan jedhamantu jira. Miila qal'aa nu ergaadhaa jedhan. Kana kana namichi dhaqee ilaalaa. Ishiin achi jiraatte yoo ta'e mucicha yaaman. Mucichaan akkanaa kunoo nama cabsaasitti seenee jira. Ati ni jaalatte moo ishee si jaalatte kan jedhu akka ishiin jaalatte ibsaa jira miti. Mucicha gaafatanii fedhiin kee maalidha jedhani. Lakki an fedhiin kiyya bakka hin geenye jechuu danda'a namichi. Mucichi. Lakki an takka barumsarra hin jira jechuu danda'a. Innaa aseenaa jechuun isa san. Osoo dhumarratti maal ta'a garuu osoo amma fakkeenya riizaaltiin eegamu jira miti wanti eegamu jira bu'aan eegamu. Wanti dirqisiisu jira osoo qondaalli sun dide. Wanti dirqisiisu jira. Akkaataa aadaa Oromootti shamarreen takka si jaalatte ta'an diduu hin dandeessu. Yoo darba egaa wanni san darbatte booda. Lookoo san fidde taanan diduu hin dandeessu ati. Lookoon bokkuu qabattee sitti. Egaa immoo ishiin akka duraanii sanatti horii naa fiddi moo. Warri ishee fidde ulee mataa suuttee galuudha laa. Horiin fiddu gaa egaa. Horiin fiddu amma gara keenya maaltu jira. Amma qondaaluma irratti kufuuf gaa. Kufuudha bakka. Wanni jiru ishiidha malee amma aadaaleen gara arsii jiranii ni ulfaata beekta. Sanan jedha. Baay'ee ulfaataa garuu obboleessa kiyya aadaalee yeroo kana gurratti haa dhageenyu malee waan naa hime sin qabu beekta. Har'a sababuma asitti dhaloonnee nu argannee jirra akka gara san hin deemne ammoo. Maaliif beektu? Wantoonni kun diraamaatais ta'uu danda'u. Maaliif achitti hin deemin jettarree? Oromoonni walkeessa boru fuudhuu danda'a hin beekamu. Saniif yoo deemtullee ammoo of qopheessi deeme hiisa kan kee kan jedhudha. Loon dadhabee nan butaa. Isa loon torba. Maaliif akka ta'e beektu? Wanni kun baay'ee aartiidha. Wantoonni akkanaa aadaan fuudhaa fi heerumaa kun maaliin kun osoo waltajjii tokko irratti fidde amma daawwattoonni as jiru haa jennu. Amma akka sila haasofnee sun yeroo ishiin deemtee ulee darbattu. Yeroo mucaan dirqisiistu. Baay'ee aadaa hin bareeda garuu bareedina isaa immoo osoo diraamaan fidanii akkamitti akka bareedu. Amma imagine gochaan jira wanni kan tilmaamaan jira. Baay'ee bareeda. Mee gara sirbaatti adeeman. Hayyee. Ati sirboota baay'ee dinqisiifatta. Amma immoo nama biraa keessaa mee tokko nu dabale. Ani yeroo hedduu jira warroota aarsaa kaffalan faadhaan kakaasuu fedha. Kakaasii inaasuuf na waa'ee isaaniitti nama wayiitu jira. Sirbichi isaa garuu yoo kakaasu ta'e ati waan birallee natti kaasuun keenaafuu isa akka hin kaasne immoo sirbicha nan kaasa. Falmataa Roorroo jedhama. Falmataa Roorroo jechuun wallisaa qaaliidha. Nama hedduu aartii jaalatudha. Nama hedduu Oromummaa jaalatudha. Bakka wallisaa qallaaritti ilaalamu miti. Nama hedduu sirbootas kannaa ture. Akkuma ija qabne saniin ammallee sochiin inni godhaa jiru nama xiqqaa miti. Gin ammoo har'a ammoo sirboota isaa kiiboordistiidha mucaan kun. Falmataa Roorroo jechuun baay'ee manguddoodha gara nama guddaati. Of kolche. Isin of kolchine. Saniif falmataa Roorroo maal jedhe seeta? Sa'a masheen sanii sangaa dhalchiisanii haqa abbaa qabu kan dirree taa'u shiraan ukkaamsanii. Sa'a dhaltii jalaa rada fudhatanii sangaa keenya dhale jechuun qaanfatanii
waan dhaloo sangaanii jedheen. Okay. Jedhee yoo inni sirbu warri habashoota kun hin jaalatan beektaa. Hin iyyan si'a tokko. Okay. Sa'aati jechuun raatee jedhamti akka naannoo biratti. Raatee san jalaa fuudhanii sangaa jala kaanii. Sangaa dhalee jedhanii. Xiqqummallee qaaffattanii jedheen. Okay. Sangaa jala raatee teenya fuutanii keessanii sangaa dhalee jechuun yeroo tokko muummee ministeera Dr. Abiy Ahmed waa'ee sanii wallisee ture namichi. Okay. Gara biyya namaa kana achi kutee waa fuudhee dhufe. Sa'a dhalteetu itti kenname yeroo dura inni biyya kana qabatu. Sigalee? Saani dhaltii sun isa gaafas inni jedhu sadiidha. Kan Oromooti duraanuu isaanii takka horaatti tun kan Oromooti jechuu hin beekani. Ilmoo wajji fuudhanii jala kaanii itti kennanii. Muummee ministeeraa yeroo sanii. Duudhaa fi saffuulee Oromoo hin beeku jechuudha addunyaan illee isa san sirbe namichi. Garuu baazewweeti namichi kun ija qabu. Hamma ammatti wallisaan kun maalidha jedhee namni ilaalee hin jiru. Isallee asuma yaadachuu fi. Ani sirba kana nan beekaa garuu beektaa gaa namoonni kana amma rakkinni jiru. Artistoonni baay'eetu jiru jechuun keessumaayyuu gara qabsoo Oromoo kanaan kan aarsaa ta'an kan hin beekamne. Kan mammoo dandeettis osoo qabanu lookaalii naannawaa jiraatanitti osoo beekamanu guutuu biyyattitti kan hin beekamne baay'ee jira. Waan akkanaa jira. Kan ammoo kan beeku namootuma naannoo sana jiranii fi namoota kanaaf quuqama qabanidha. Thank you kanaaf ati sana kaasuu keetiif galatoomi. Gara biraati noo. Gara biraatiin ani sirba wayii barreesseen ture. Okay. Sirbi nan barreesse kuni yeroo sanii afaanonni keenya kunis beektaa hedduu miidhamanii jiranii waamuma isaatu na cinqa yeroo hedduudha. Okay. Sarbamanii jiranii akka malee isuma isaanuu osumaan taa'ee itti yaadu sirba wayii yaadee barreessaa tureen. Wallisaa Faraansulee nama jedhamu beekuun ooltanii isatti illee deebi'aan tureen. Okay. Yeroo sanitti sirbuma sana akkana gargaaree takka chaalenjii goonee dabarsinu jedhee yaade. Sirbichi kun maal jedha seeta? Yaa afaan Oromoo afaan saba guddaa sumaan dagaagsinaa sirna gadaa keenya dhiigni Oromootaa har'aa ifa bahe afaan Oromoodhaa kan barnoota taa'e. Oromuma keenyaan jabaanne haboonnu afaan saba keenyaa kaanee haa guddisnu jedha sirbichi mata dureen isaa. Isa qabeetuman itti dhiise. Eessan geesse bakka mitti dhaabbate? Inni dhaabbachuuf osoo hin ta'in yeroo isaa kanneetu kan dhaabeen. Waan hojjetu tokko yeroo isa daangessitu takka laachuuf hin barbaachisaadha. Maaliif sardamaa fi akkan taanetti waan san dabarsuun sheenaa sitti taati. Akka isheen sheenaan taane san seenaa gootee hambisuudhaaf itti yaadu si barbaachisa. Har'a sochii irraa kan nu barbaachisu Oromoon har'aan tana maallaqa hin qabdu. Garuu fiizikaaliin sammuu ishiidha waan xiqqoo miti. Abbaa madaalee ilaaluutti. Nama kana hunda keessa yoo deemtee ilaaltu waa baay'eetu jira. Muuxannoon jira, muuxannoon jira. Muudannoo fi muuxannoo jiru kanarraa ati waan baay'ee fudhatta. Kan amma jaarsota tokko takka akka maraatu hararra ta'anii kan haasaantu jira. Isaan birattis yoo boru jechuma tokko fudhadhee hin ba'an. Maraata dhayyeen namni kuta malee inni ammoo waan irraa maraate qaba. Warreen akkasii san bira yoo batteesse waan baay'ee fudhattee deemta. Amma sirbicha amma si kaase nama sanirraan fudhee ture nama wayiitiin argadhe yeroo tokko gara Hannaa Maariyaamii deemee ture. Hannaa Maariyaamii gara kondomnii Oromiyaa gara san deemee ture. Yoo deemee turu namicha wayiin argee yeroo sanitti achiin ture. Reefu naannoon keenya Harargeedhaa jimaadhaa hojjannaa maal jedhee si kaase jimuma kana dalaguuf achi dhaqe bu'an. Yoo achi dhaqu namtichi hin qamaa. Kana natti dhufe gaaf tokko yoo dhufee na bira ga'u aboonaan jedhe caaliin jedhe
maraataadhaa mire waa dhagaanatti darbachuu deema ammoo maal yaadete kan na yaamu jedheen Useen. Boomaa diddanaan jedhe heen jedheen heen jedheen hiyyii naan jedhe. Hii yoo jedhee takka hee jedhee rakkoo qabaan jedhen hee jechuun lola naan jedhe. Saniif hiyyii naan jedhe. Ammaan tana jimaa tokko odoo naa kan ta'e akkamii naan jedhe. Kanarra maaltu natti ergee jedhee Useen midhaan. Namtichi ammoo yoo ilaalu. Atiittee ilaal. Hii jennaan. Waa callee wayii takka diratee deema. Waa darsa wayiitu gugguuree deema. Afaan Oromoo dubbata. Afaan Oromoo dubbata namichi. Ammoo akka nana afaan Oromoo dubbadhu sanis wanni na beeksisu takka narraa mul'ataa jiru hin jirus. Maal yaadeeti dhufee takka fiizikaaluma fuula kiyyaa laale hayya Oromoo jechuun oolu jee dhufee namichi jedhee. Boo jimaa tokko natti kanniin siin jedhe jedhe. Jimaan maallaqa abboo maallaqa fidiin jedheen. Aboo maallaqa tana hin qabnu maallaqa tana dhaba biyyaa nu baasee kun ogeessaalee nu baadhachiisee deemati. Nutti kanniinaan jedhe. Hodhu jedheen kanneeti. Atiin kun naan jedhe. Osoo nuti waan akka diraamaa fa'aa hojjettee sii gaarii miti naan jedhe waan jimaa kana dhiistee. Sirra walirraa bareeddan jechuudha. Naan jedhe waan akka diraamaa fa'aa otoo hojjettee bareeda akkam naan jedhe. Maal gaa diraamaa afaan illee qabaadhu sammuu itti qabu saniifan hamma ammaa tureen jedheen. Ati ammaan tana Oromoo dhugaatii naan jedheen Oromoo dhugaa yoo taate sirba wayiinsi kan naan jedhe barreeffattaa naan jedheen mana jalaa jedheen. Asuma taa'een takka jabbanii ol ka'a. Yoo jabbanii ol ka'u takkuma gasii dhiiseen kutaati dafiin irraa fudhadhu naan jedhe. Hamma jabbanii gaa hin dubbatu yoo nuti jimaa fixu ka'e yoo inni ka'u qalamaan barreeffachuudhaaf ree jalqaba natti himee jira miti nan sartama hoggan ka'e naan jedheen moobaayiluma kiisii baafadheen qarrase jechama isaa kana. Namoota akkanaa kana bira wanti baay'een jira. Waa baay'ee jira. Qarrazadhee sanboota bakka bafeessumaan ji'uma kanaa dalaguun qabu malee hojiin jimaa kun. Bifa gara aartii kanaan edaan namoota hedduudha argannaa kan jedhu yaati. Achiin dhufee kooyyeffachee kana dhufee yoo dhufu sirba barreessumatti hin taa'e hin dhufaa barreessutti hin taa'e hin dhufaa barreessutti hin taa'e kanaati tokko ammas dhufee booti fuudhi malee maal sirban baasachaa deemtaa miti fuudhi ilmaan dhalchinaan jeeti Oromoo kanaa kana taate ilma tokko daftee lafa keessa irra si wayyuudhaan jeemma sirba kanaa. Maaliif fuudhi siin jedhu? Yeroo fixuu. Ati daa'ima fakkaatta sila. Yeroo fixurra yeroo fixini naan jedhe dafiiti fuudhi naan jedhe gara sadii hojii hojjette naan jedhe takka ilma itti guddifnaa yoo dadhabne ilma itti guddifnaa jedhee jira waaqa guutuuti ilma tokko dhalchinaan jedhe dhiisi waan itti bitu kana kun sin deemsisu. Ammoo yoo inni akka naan jedhu jechuma isaa kanarraa is waa fudheen ammas. Sirba wayii achuma as fuudheen isumarraa fuudhee itti jalqabe ammas kanuma inni jeesan irraa fuudhee namicha ammoo ni yaadadha ammoo akkuma jira. Fuudhi jaanii natti kakaasanii hoggaananii fuudhuu miskiina jechaan maqana baasanii miskiina jechaan nama fayyaa hin qabne fayyaa guutuun qaba ani humaa hin dhabne. Rabbi malee hin jiru kan hundaa ol jiru hiyyeessaaf rakkataaf kan bal'oo hiruu jedhe. Ani du'aa namni hin beekne qarritti hin gatame yaa Rabbi na baasi suma kan rakkanneen jedhe. Kana lamaan hin barreesse achiin gaa qabsoon achiisunis ni cime beektaa magaalaa kooyyeffachee jechuun. Amma xiqqoo inuu mul'ata argatte malee duriin bakka hedduu diinni achitti nutti cimee jira. Harkaa gatan bakka waa'uma aartii waan jedhamu. Eessan saba kiyya kana walitti mataa qabee takkaa hoo namoota kiyya kana eessan walitti qabeen sochii goosisuu qaba kan jedhuun jalqabe. Injifataan iddoo tokko tokkotti sin argaa sirba Adam baay'ee jaalatta. Adam baay'ee dinqisiifattas. Inni nama galamsuuti? Inni dhalatuma Harargeeti. Harargee baadha natti fakkaatti inni. Garuu akkaataan aartii isaa akka Harargee takka akka gandattee of ilaallata osoo hin taane aartii Oromoo irratti maal jedhaayyuu hundeeffatedha. Oromoo guutuu sirbisaa Oromoo guutuu tuqa Oromiyaa guutuu jechuudha. Sirba sammii na yaadachiise. Michoo baay'een qaba lixa beektooti irraa
dhaamsa koo gahini Oromoota mara jiruun jiraanne turullee wal garra ni jira qabi gaabooti. Ittiin jiraa. Ittiin jiraa. Jalaa qabi. Tokketti. Lubbuun jiraanne turullee wal garra ja'iinaatti himi Oromiif yaada gara. Karrayyuu jalqabii shawaa waliin gahi gara walloos borii kamisee fullahi morgamaa cahii bahii waan baraatti arsiif dambi dolloo hin cinninnaa borii sabboontuu dammaqii hawwii waliin gahi himimmaan koo haqii jireef. Waltajjii irratti hin taphattaati sirba kana? Sirbaan ture. Maaliifi waan Oromoo ilaalchisu kana nan jaaladha durumaayyuu. An uffatumaa waan Oromoo ilaalchisu malee bitachuun beeku. Amma namni waan adda addaa fuudhee gala. Waa kana maalan godhan jedha. Waanuma nyaadhu silaa Oromoo calaqqisee seen bira beektaa. Kanaaf hedduu waa'een Oromummaa kun xiqqoo miti. Namoota waa'ee Oromummaa kanarratti sirbaneetu hin dinqisiifadha. Kanaaf ijoolleen qaqqacalee takka reefu lafaan kakkaanii jirani. Abduu Alam Gosaa, Galaanaa Gaaromsaa, gaawwallattoonni achi jedhan kakka kiyyaa badhaadhaa fa'a. Hedduu bakka artiivistii ta'anii jiran isaan uummata ciccimeedha. Isaan amma jara kana jalatti guddataniiti malee har'a sochiin isaan irra godhaa jiran sochii kaleessa jara kana jalatti godhanidha. Dur baandiidhaatu jira. Baandii Arfan Qalloo jedhamti. Waa isaan. Waa Arfan Qalloo tuni guruppii ta'aniiti. Diskasiin guruppii ta'aniiti waa hojjetanii jechuudha. Yeroo sanitti yoo ati amma dandeettii qabaanne dandeettii sana akka ati argattu si shaakalchiisani. Takkaa'u namni kun cimaadha yaadan jechuu yoo hubatan nama san cimsanitti deebiin. Arfan Qalloo artistoonni baay'een achi keessaa ba'an miti. Fakkeenyaaf baay'ee jiran. Guddichumaa yoo fudhanne Dooktora Kabajaa Ali Birraa isaaniin wal qabateeti. Dooktora Ali Birraa, Nuwo Goobanaa. Artistoonni qaqqaaliin kun isaanuma keessaa argamanii. Arfan Qalloo tureera jechuudha eegamu. Tureera bakka inni jaarraa dheeraadhaaf warri Arfan Qalloo sun hojjetaa turan. Asii eega alallee deemanii turanii. Isaan achitti illee hojii guddaa hojjetani. Hojii guddaa gara sirbootaa kanaan ijoollee keessa jiran asii cimsuudhaan gara artiitiin jechuudha. Artii yeroo jennu akkamatti lafaa ol kaanii sirbuu miti beeki dubbiin achi keessa waatu jira. Nyaanni kan kee achi keessadha. Sochiin kee achi keessadha. Eenyummaan kee achi keessadha. Aadaan kee achi keessadha. Garuu namni xiqqeessee salphisee ilaaluu danda'a artii waan jedhu. Arfan Qalloo bira jechuun waan ta'e dhaga'een ture gara Arfan Qallootti makamuu ni barbaaddayyuu wanti jedhamu jira. Makamtee baate moo? Makameellee hin baane. Ganaa ammoo makamuudhaaf yaalii godhee ture. Akkasii. Hin mijanne. Hin mijanne. Saniif amma yeroo gabaabatti itti makamuu guyyanaaf. Maalinni wanni fakkeenya Arfan Qallootti makamuuf kiraateeriyaan yookaan immoo wanti isaan teechisan maal fa'a fakkeenya amma baandii tokko yeroo makamtu seerota mataa isaanii qabu miti. Seerota santu si daangesse moo situn qophoo? Seerota kanuma mataa hootitiin na daangesse. Kan isaanii osoo hin ta'in isaan yeroo hundattuu harki isaaniitis bal'aadha. Isaan bira galuudhaaf wali na daangessu hin jiru. Maaliifi wanti sun jireenya dhuunfaa osoo hin ta'in hawwalooti waan ta'eef. Simatu sa'aatii ati barbaaddetti oola ites. Simannaa manguddoonni si godhanii fi kan dargaggeessi si godhullee tokko miti. Manguddoontu si qabachuus beekti beektaa akkaataa itti si guddisanis beekti. Manguddoota amma Arfan Qalloo diid gochaa kan jiran jechuun adda dureedhaan dargaggoonni baay'ee jiru achi keessa. Dargaggoonni hedduutu jiranii dargaggoota bakka akka ajaa'ibaa ta'anii achi keessa leenjiidhaan achi as bahaa jirantu jira akka naan hubadhutti. Dargaggoonni kun amma yeroo gabaabatti warra shaggooyyee jedhan dhiyeenya kana shaashambaa godhaa jirantu jira. Maa inni shaggooyyee jechuun uume? Shaggooyyee jechuun aadaalee jechuudha bara waan biraadhaa miti. Aadaalee ati qabdu jechuudha. Irraa bakka isin nuyi ibsine xiqqoo shaggooyyee jechuun sirba wayii tuqee. Sirba wayii tuqee. Maal ati amma gargaaruu si baasaa reefu? Ana immoo na jalaa qabda jedhee si bidadhe. Si jalaa qabuudhaaf malee. Bakka sanitti gara keetti wanni itti dabarsitu jiru. Shaggooyyee fakkeenya amma. Walumaa itti jirra.
sirba qamar shaggooyyee Qamar, jechuun ni dandeenya fakkeenya geesheen daalaliini beeytee wallaalee teesseen allaalee beektee wallaalee ija kuulaa goote teesseen allaalee kun shaggooyyeedha fakkeenya shaggooyyee keessatti hawwii jedha garee beekee itti duubaa ka'eeti jedhame. Sirba qamar kana hedduullee isa dhangalaasuu hin dandeenye. Ati amma haaftee na kaasuu barbaade. Haa dhangalaasuu inni yeroo goofaree qaba. Sanii fi isaa sanii hin dandeenye. Ammaaf. Hayyee. Namatti tola qophiin keenya daawwattoota keenya bira gahaa jira. Wanti nu dabaltanoo jiraachuu baate wanti waa'ee artii wanti haasa'uu barbaadan yoo jiraate ammas carraan banaadha. Nan dabala wanti jettan gama lamaaninuu. Artii jechuun ani akka mataa kiyyaatti kan dargaggeessa Oromoo kana hammattutti hin beeka. Kanaaf warreewwan amma artii keessa jiran ni jira. Warreewwan amma sochii godhaa jiran ni jirani. Isaan saniin illee sarchii nu godhaa jechuun hin barbaada akka mataa kootitti asumaani. Gara booyaa siriin ammoo waan jiru gara isaatiif ilaaluu dandeenya. Saniif ni jirra jechuu barbaadetti gara artiitiin. Yaasin ani artii irraa xiqqoo fagaadheera jedhe. Jedhe. Akka deebi'ee. Waa sitti hasaase. Akka deebi'ee itti araaramu abdiin qaba. Ammas rakkoon qabu wal bira amma haaraadha waan ta'eef kana booda waliin itti fufna waan ta'eef amma gara injifataa kanaan sirba Adam Haaruun hedduu beekaa waan ta'eef sanuu affeeree hin jennaan irratti hin deemna. Sirba Adam Haaruun immoo miinaggoori allaattii maalawaa sitti dhaamaa isa jiru sanuu affeeree. Innis dura sirbeen ture. Waa'een sedhaamadhaa allaattii naggoorii isa jedhu jalqaba isin kaasee ture. Galamsoo fi baddeessa ciroo gubbas marii kan jedhe. Isa shaashambaa isin godhee nachi addee isa galamsoo isin jennaan. Nu kaasteerta isa baacoo biraa qabda. Kan ammoo asumaan kofalchiisni too kan itti cufnu. Baacoo? Wanni akka baacootu illee narraa nu bira jirtu. Dabartu. Haa ta'u bakka yeroo biraa gochuu dandeenya. Hayyee sirba biraa kan nu dabaluu dandeessu fakkeenyaaf kan yaadattu. Dhiyeenya kana xiqqoo waa yaadnee jira. Artistii haaloo ta'uu namni jedhamu takka ni jira. Maalirra jirti? Artistiin tun hedduu hayyuudha. Hedduu Oromoodhaaf illee qaaliidhaan laffaatti hedduu qabdi, dhamaatti hedduu qabdi. Sanii basimaan gara daawwattoota keenyatti wanni ani ibsuu barbaadu. Ishii san nu jajjabeessaa bira nu dhaabbadhaa. Nullee namoo dhiyeenya kana ijoollee muraasa taanee dheeknee ilaaluun keenya nafu. Nu bira dhaabbadhaa isinillee nu gargaara asumaan jechuun hin barbaada gara daawwattoota keenyanii. Asumaan carraa koo isinii dabarsuun barbaada galatoomaa. Egaa isin waan biraa wanti nu dabaltanoo jiraachuu baate turtiin keenya har'aa fi asumaan osoo goolamne yaada jedhuun qabaani. Akka ka'umsatti turtii gaarii waliin taasisne. Mooroof kutaa tokko jalatti walitti qabamee wanti hafuu fi wanti ka'uu ka'eera. Waan waliin turreef guddaa galatoomadha. Yeroo biraa bal'inaan akka itti qophooftanii dhuftan abdiin qaba. Har'as qophii bareedaadha. Yeroo biraa qophii biraatiin wal agarra. Kabajamtoota daawwattoota keenya qophiin keenya isa daawwattan fakkaata. Hanga xumura qophii keenyatti waan waliin turtaniif galatoomaa isiniin jenna. Yeroo gaarii. Ulfaadha. Thank you.